Akkam jirtu hordoftoota maatii yuutuubii keenya kan taatan hundumaatiif baga nagaan dhuftanii isin jedhaa duraan dursee guyyaa har'aa kanatti immoo baacoo bareedaa tokko isiniin dhiyeessaa jira jechaadha. Baacoo kana hanga dhumaatti akka na hordoftaniif dursa sinan gaafadha. Namoonni guyyaa har'aa qofa yuutuubii kana argitan yookiis namoonni haaraa kan taatan immoo gara fuulduraatti illee ergaan gaggabaabaan baacoon babbareedaan akka isin qaqqabuutiif YouTube kana subscribe gootanii akka nu deeggartan yaadaa fi qeeqa keessanis immoo yoo nu laattan yaadni keessan qeeqa isin laattan illee cimina keenya waan ta'eetiif kanallee isin gaafadha jechuudha. Mee mammaaksa yookiis baacoo kanatti deebina. Abbaa manaa fi haadha manaatu turanii jedhama. Abbaan manaa kun daldalaadha. Biyya fagoo deemaa akka ammaa kana konkolaataan hin jiru dafanii ammoo afammatti bakka barbaadan Finfinnee yookiin biyya Ameerikaatii yoo har'a sa'aatii keessatti yookiis guyyaa tokko keessatti meeshaan bitamee dhufuu danda'a miti yeroo ammaa kana teknooloojii jechaadha. Warra keenya durii kana immoo waan akkasii kun waan hin jirreef yookiin humna isaaniitiin baatanii salgiitti karaa deemanii yookiin harreetti fe'anii yookiin fardatti fe'anii manaa yoo ba'an gaafa ji'a tokkotti faa galu turanii jechuudha. Ji'a tokkotti galu, torbee lamatti galu. Kanaaf abbaan manaa haadha manaa isaa dhiisee gara daldala isaa biyya fagoo kana deema. Haa ta'utii garuu haati manaa kun hanga abbaan manaa dhufutti jettee keessumaa kan biraa gashatteetti jechuudha. Kan biraa gashattee namni kun faana jira utuma wajjin turanii in taa'a akka carraa. Otoo taa'anii inni bakkeedhaa dhufe kun keessummaa isheen yookiin immoo maal jenneen isinii ibsa akka aadaan Oromoo bal'aadha waan ta'eetiif naannoo tokkorraa gara naannoo tokkotti inni kaan wadaajii jedha inni kaan maaloo jedhu egaa achumatti dhiibnaa kanaa waanuma fe'eefuu abbaa manaa biratti kan biraa baafatteetti kanaan ibsina. Taa'eetu ishee gochola ishee caqaccaqa. Ati nyaatan ani nyaadhetti nama biraaf laatta'ute abbaa manaa keef laatta'ute qodaan ani dhugetti nama biraa obaaf ta'ute gudii makeensi agarsiisa jedhee doorsisa. Otoo kana jedhu abbaan manaa dhufe. Abbaan manaa dhufee halaala midhaan faca'ee jira. Horiin midhaan itti nammiteetti. Horiin midhaan itti nammiteettu achi as midhaan dhume jedhee namni walitti mamtii gaafa gorraa itti himu qaba. Namichi kun harroota isaa oofeetuma dhufuuti midhaan keessaa horii oofee gara manaatti hoggaa galu namni biraan mana jira. Ammachi hin dubbannee taa'anii matuma bunni danfee ammasitti dhufee nyaatni kun dhiyaate ammas horiin itti dabbite nyaanni. Gaafa namni kun midhaan dhume abbaa baloodan. Gaafa jedhanii akka mi'aan irraa dachaasee deebi'a. Ammasitti keessummichi manuma jiran mallee jaala. Yeroo inni dhufu ammasitti waaroo rukutee namatti fakkaata hin boossi isheen. Maal taatee boossaa jedha. Isan naree beeyoo jette akkamitti manatti gashattee jedhama. Kanaafuu maalaaf falture? Dubartiin kun waan faltu gaafa dhabdu dhumarratti mucaan keenya inni yeroo tokko du'e tokko too lubbuudhaan jira ta'e karaa ooltee dhuftee amma maaddiirraa kaatee dhaqxee horiin deebistu ture. Kan wanna gaddisee seetuun bu'aa malee waa biraafuu miti jettee deebistee fi jedhama horaa bulaa kan madhaa jechuudha galatooma.